waa'ee olaantummaa waan jedhaa wayii kan si dhibu ani sammuu kootti shamarranii fi dhiirri sirriimatti wal qixxeedha deena manaa jechuun. Achumatti. Maaliif shamarranii fi dhiirri wal qixxeefni jedhee nama naan akka kootti. Dhiisa akkas miti. Akka wangeelaatti wanti kun dogoggora. Waaqayyoon nama hundumaa wal qixxeetti uume. Wal qixxee ta'umuyyuu malee wantoota kakkaa'aman baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waan akkamiifaa? Waan akkamiin jedhee amma namni gaafa uume addaamiin maalirraa uume? Dhoqqeerraa uume. Addaam jalqaba uumame. Jalqaba uumamuun isaa maal agarsiisa? Caalmaa dhiiraati kun tokko. Fixi yaada geetti miti. Jalqaba uumamuun isaa caalmaa addaamiin agarsiisa. Maaliif utuu heewaan jalqaba uumamte ta'e of course nama nan ture. Anummoo asitti gaafa laaltu laala. Dursa uumamuuf ittaananii uumamuun garaagarummaa fiduu qabu. Jireenya keessatti waaqayyoo amma fakkeenyaaf jechuudha. Lafa uumee waaqa uume. Waaqa duraa lafa dura jechuun dandeessu ta'a. Kuni walqixxummaadhaan inni ibsu. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Walqixxummaan ibsu kun. Walqixxummaan amma fakkeenyaaf kabaja walqixxee qabu. Amma namoonni tokko laalcha akkamii qabu beektaa? Durbimmaa na kabajuu qabdi. Maaliif sababii maal ta'eef? Sirriidha. Maaliif innan jedhe jalqaba dhalachuunii fi jalqaba dhalachuu dhiisuun osoo hin jalqaba uumamuu fi jalqaba uumamuu dhiisuun osoo kanan jedhe suni maaliif beektaa? Eesawudhaa fi Yaaqoobiin fudhatta. Koomee qabaa ture garaa keessa taa'e. Hin baatu! Maalli sun? Maaliif faayidaa inni qabu? Faayidaa jalqaba dhalachuu inni qabu hangafummaadha. Maaliif jalqaba dursa. Kilaasii yeroo barannu fakkeenyaaf tokkoffaa bahuudhaaf namni kan inni kompiit godhu. Kanaaf akka ammaa yaada keetii. Akka yaada kootiitti dursa uumamuun olaantummaa qaba. Angaruu akkas jedhee wal qixxeedha jedhee. Fakkeenyaaf jechuudha maaltu garaagara isaan godha amma fakkeenyaaf waa'ee jalqaba uumamuuf dhiisuu iyyuu dhiisan mati. Maalodha garaagarummaan kan biraan maalodha itti yaadde? Garaagarummaan kan biraan kanan jedhe fakkeenyaaf hin uumamne erga uumamne booda kalee bakka lafee cinaachaa keenya tokko kana beektu ni lafee cinaachaa kana tokko akka laalchaatti fudhatamu. Fudhatama qaama guutuu kana miti uumamne kaa kunoo lafee keenya tokko irraatu dhufan iyyuuti haa ta'u maa'e dhiira barbaachisu. Baay'isitti qabamu ijoolleen shamarran. No, akkasii ani dhugaa jiru dubbataadha. Laalcha taa'e isinii qabaachuu miti. Ani dhugaa dhiira barbaachisu dhiiraaf uumaman jedhameeti baay'ee. An keessaa qabu laakan. Akkuma dhiirri shamarranii fayyadu shamarran dhiira fayyadu. Kanatti namantamoo namantu. Dhiira maaliif addaan maaliif amma reef ta'e deemti kan inni jedhe ko maaliif nama addaan qofaa ta'uusaa argee. Jedha kan isa gargaartu. Indaa'u gargaartuudha. Wal qixxeedha. Baataa ta'e shamarranii dhiirri wal qixxeedha. Dhiirri shamarranii gargaaraa shamarran dhiira gargaaru. Fakkeenyaaf jechuudha ammatama fakkeenyaaf dhiirri mucaa da'uu danda'a? Kuni no. La. Big mistake. Si caalanii miti. Kun neechariidha. Wanta neechariidhaan kennamedha. Na dhaggeeffadhu. Mucaa da'uun kan isaaniif kennamedha. Mucaa dhalchuun immoo kan nuuf kennamedha. Neechariidhaan kan jiru kun. Amma fakkeenyaaf jechuudha ogummaa isaan ittiin keer godhanii mana qabanii mana qabuu dandeessaa? Maaneejiin immoo kan eenyuuti? Maaneejimentiin immoo kan eenyuuti? Ogummaa isaan ittiin mana qaban isaanii qositti meera baran. Dhiirri gaafa inni deemee dhaqee adama akkuma bara duriitti gaamti. Dhiirri bara kanaanis adamsee maal jedhee caakka keessa deemee waan meeqa fidee gaafa inni manatti dhufu mana immoo keerii seen gootu. Ijoollee eeguudhaan. Amma garuu jechuudha amma tokkotti jaallattus jibbitus walqixxeeran jedha. Akkamitti naamasiisuu hin dandeenye miti kun. Kana qabannee dhufne amma kun diibeetiidha. Garuu naamasiisuu hin dandeenye. Hin dandeenye gooti meerreesti. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta shamarran gochuu danda'an wanta dhiirri gochuu danda'u shamarran gochuu hin dandeenye maalidha. Akkasitti miti. Walqixxee miti jettee gaafa jettu amma fakkeenyaaf jechuudha. Sila wangeelatti deebistee miti. Ituma dhiira caalatee iyyuu jechuudha. Ituu dhiira caalatee iyyuu gooftaa Yesuus durbaraan dhalatu ture.
No, sun amma dirqama qaba. No, sun maaliifi laayikii godhaa ijoollee shamarranii hojii dirqama durbarraa koo dhufu namni tokko dirqama durbarraa dhufu waan hojirudha. Mijiire kana koo dhiirarraa dhufu hin jedhu. Maaliif kan waaqayyo jalqaba kennedha waan ta'eef. Caalaa dhiirri caalu wal qixxee miti yaada. Amma sii kaa'ee rakkoo irra deebiin gaafata irra deebii ta'a malee hin caala kan hin jedhu fakkeenyaaf no waan barbaade waan dhiirri ati kana jechuu barbaade kan inni jechuu barbaade naa galeera kana jechuu barbaade waan dhiirri hojjetu shamarran tokko hojjetti kan jiru hojjetti garuu waan shamarran hojjettu opportunity ittiin dhiirri hojjettu xinnoodha. La kan inni jechuu kee indee dhiirri hin daawwachuudhaaf kana kan girgirigee no neechariidhaan wanta jirudha garuu wanta neechariidhaan allaatti kanas hin jiru wanta neechariidhaan wanta ofii hardii workingiidhaan fakkeenyaaf ofii falaxanii achi bu'anii as bu'aniidhaan waan akkasii jechuu barbaade. Amma akka dhiirri tokko hojjetutti dubartiin tokko hojjetu amma laali kottu dhaggeeffa. Amma hojiinuma keessatti amma fakkeenyaaf laala dhaggeeffadhaa hojii humnaa irratti dhiira tokko yoo hojjetaa tokkoof 150 kaffalanii dubartii tokko meeqa kaffalu 100 yoo baay'ate 100 wal qixxeemini waan tokko sitti maa dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf kilaasiitti barattu keessatti durbi tokko fa'aa baatee hin beektu. Kun barumsa. Kun isa kan akkasii miti. Barumsa sun potentiaalii namaati. Dubartiinis dhiirris dubbisee bira ga'uu danda'a. Garuu hojii irratti akkuma dhiirri da'uu hin dandeenye durbis humna badaa qabdu waan ta'eef. Fakkeenyaaf mana jijjiiru dubartoonni iddoo guddaa qaqqaban jechuudha. Sammuu qaqqaban kanatti nanaman. Garuu wal qixxee miti. Miin haa amma fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf lafi durbitti caaltu jira lafitti dhiirri caalu jira. Akkuma namni dhiirri tokko dadhabina mataa isaatii qabu akkasuma shamarran dadhabina mataa isaanii qabu. Kun sirrii jabina akkuma dhiirri qabu shamarranitti jabina qabu miti. Akkamitti wal qixxee miti jechuu dandeessaadha. Kuni laamni ati natti naannessuu barbaadde. Kuni ilaa. Dubartiin tokko hacimaatu, hacimtu, hammama deemtu, hanqanii jechuu barbaade. Deemtee iddoo ta'e tokkotti maaliif deeggarsa dhiiraa barbaadde? Dhiirris akkasuma deemee iddoo ta'e wayitii deeggarsa shamarran. Never! Inni sababa barbaachisuuf, sababa nu barbaachistuuf dhuftee bakka dhufti keessaa yaada keessaan waan qabdan kanaa jalatti barreessaa. Dibeetiin kun itti fufaa maaltu isin itti dhaga'ama shamarran laayikii godhaa. Yaada keessa. Baay'ee isin jaallannaa. Galatoomaa torbanitti deebinaa.